maaliif iccitii kee hedduutu gabbaa jira ammallee jechuudha argaatiin jira jechuudha. Osuma akkasitti jirtu immoo amma ganaa silkiin irratti dawwala. Dura maaliif silkii kee irratti cufte? Isuma sanatti kanaaf asirratti cufee jedha. Suuraa san maaliif narratti cuftaa? Maal natti agarsiisin jedhee garuu natti agarsiisuu dide suuraa sassayii. Suuraa sun immoo dubbii qaba. Ammoo wanti na bira jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf hedduu miira keessa galtee na jalaa hin miidhamini. Ani hedduun si jaaladha. I love you C40. Oi, ati silkiin irratti hin dawwalinii siin jedhee jira barre. Maaliif kalaas dhumatee jira dubbiin jechuudha. Hanga suuraa sanii fi sagalee sanaa ergitutti akkanumaa silkii qaxaqqaxaan oole. Ani silkii seedaa hin kaasu. Ammallee kan bultii isaa diigaa jiru isa malee anaamati jechuudha. Waan keenya jaalala teenya keessa homtuu wanti takkalleen seenuu hin dandeessu. Qaawaa ittiin seenan naafi ati cufachuu qabnaan siin ani hedduun si jaaladha. Isas immoo yeroo san hirriibna qabee ture sababa saniifin siyaasofsiisuu didee ifamaa siin jechuu barbaada. Warroonni viidiyoon tun bira geesse hunda keessanuu sheer godhuudhaan hanga dandeessanitti C40 bira naagaa. Namoo akka biifaatti haalli isaati saddaa. Qorachuun jabeenya gaariidhaa fi badaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota numaaf miidiyaa shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi khiyyaa kan jaalalaa kan humni irraa burqee bakkuma jirtanii wurjeesin bira haa ga'u isiniin jecha deebine kunoo arraas walitti deebine jira. Maaliin deebine? Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu yookiin baay'ee nama hufachiisus jechuu hin dandeenyu dhugaa nama dhibu qabadheen dhufe jechuudha. Jaalalleen qabaanis akkuma eenyu jechuudha. Isii saniin xiqqoo wal dhabnee wanti irratti wal dhabnes wanni guddoon hin jirtu. Fakkeenyaaf shakkiidha. Shakkii jechuun waa hedduu balleessaa shakkii itti dhufe. Shakkiin kuni egaa shaytan illeen sitti waswaasaa waa jechuun sitti hasaasa waa hedduu akkana waan hin taane hunda sitti fakkeessaa akka jirutti akka dhugaa ta'etti sitti odeessuu danda'a jechuudha. Shaytanuma saniitu gaa jaalaleeti siifoo gartee naafi isii wal afaan nu fide. Haa ta'u immoo inni shaytanaa ni dhumata rakkoo hin qabu. Kan nama dhibu kan namni hafarsu kana jechuudha. Namni hafarsuun gatii hin qabu. Namni yeroo ammaan tana waliin diiguu wal ijaaraa deema jechuu barbaadeeti. Kanaaf wal ijaaruu irratti jabaachuudha qabna malee wal diiguudhaaf dafnee karaa birootti waliin ceehuun gatii nuuf hin qabu isin jechuu barbaada. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti maaliif hin dhufe? Siifoon dhuguma mufattee jirti miira keessa seentee jirti waan itti dhagame garuu hin beenye. Ani gama hijaan wanti isiin jettu suuraa ta'ee tasii ergan taniin arku jiru ta namaaf naan ergine sagalee namni ati dhadhoysitu kun kami naan jechaa jirti jechuudha. Ani suuraalee naaf ergamte siifootijaa agarsiisuu didee takkalleen hin jirtu. Garuu ittuma fakkaate natti fakkaate akkaataan isaana dhibe siifoolleen kana hubachuudha qabdi jechuudha. Waan na bira hin jirre isaa fuudheen ergaaf suuraan jaalallee biroo qabaadhee akka isiin na ergitu eessa na bira jiraateetiin isii erga. Kunis waan hin danda'amne. Fakkeenyaaf suuraaleen baay'een si bira jiraachuus ni danda'a. Suuraaleen jechuun karaa hedduun dhufa, WhatsAppiin ni dhufa, Imoon ni dhufa, social media kanarra bakka hundaan dhufa. Namni akkanumatti wal shakkii keessa galee maal jechuun nun barbaachisu jechuu barbaadeeti. Egaa siifoon tiyyaas bilbilallee na jalaa kaasuu didde. Aarii saniin jechuudha. Nagarsiisii akkana godhii naafa sirgii sagalee sanii zeroo naan jettu sagalee maaliin arkee eessaan si argisiifooti maal taate shayxana akkamiis kun. Egaa maaluma irratti bu'ee siifoon amala kana qabaachaan turre amalli kun eessaa itti dhufe kaju immoo anu natti gaafii ta'ee jechuudha. Kanaaf siifan tiyyaan waan jechuu barbaadu bilbilaas na jalaa kaasuu diddee jirti. Garuu
Fiidiyoon tun yoo bira naaf geesse jechuu barbaadeeti. Wantiin baasee fi haalli gaa jabaadha, ulfaata. Jaalala jechuun waan salphatti ilaalamuu miti, waan jajjabduudha. Ani siifooti jeniin jaaladha, isiillee na jaalatti akkasittiin amanaa jechuudha. Haa ta'u garuu jaalala keessa gaa waan bubu'ee kunoo wanni xixiqqoon tun bubuutu. Waan xixiqqoo tan ammoo keessaa namoonni hedduun akka waa keessaa harkatutti kanatti waatti harcaasaa deemutti jira. Kunis nurra dhaabbachuu qaba isiniin jenna. Jaalala mi'eessuudhaaf hojjechuu qabdan malee busheessuu irratti hin carraaqinaadha isiniin jenna. Walumaa galatti isinitti hin dheeradhu siifoonti jalleen bilbila si jalaa hin kaasu yoo suura sannaa ergite malee sagalee sajjoonaa ergite malee ani amma booda natti sin bilbilnii naan jechaa jirti. Haalli siifooti jaa hedduu na dhibee ani hedduun jaaladhaa rakkachaatiin jira warritti dhiyaatulleeni. Akkanaa gorsitan jechuu barbaadeeti. Warroonni fiidiyoon tun bira geessan hadaraa siifoo biraan akkanaa geessa isiniin jaa yoo asumaan taate malee karaa birootiin dhabeetiin jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf jaalala jechuun qoosaatti waan laalamuu miti waan laayyootti ilaalamuu miti jechuudha. Ani siifooti jeniin jaaladha isiillee na jaalatti. Waa hedduu waliin jennee jira asirratti waa hedduu dubbachuu hin barbaadu. Kanaaf haalli ta'es kanumaan amma isinitti hime kana asumaan gama siifooti jetti waan isin naan jechaa jirtutti isin dabarse ammas gama waanuma irra jirru daadarkaan gamoo gamaa sitti dhufti itti waliin cina isiniin jaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa turtiin keessan maal waliin waan siifoon naan jette sagalee isin keesse ولين هاتون سنين جاء ختان مو والمان تدبنا أماس نفانا ترى وان كان سجل سنين خيسة أسرائيل سن دقيسي ساجد شو أسرائيل سن دقيسي سا إيوا أسرائيل سن دقيسي سا سيفوتي جا جالنتيكو سانتا تو لبوتي جا جاللا نجلان كوسي يعني الدون سجالت أكنا جالتني بيا بيل ويرو تكلي نجلا يو خافته نجلا خاص سنجتشو بربادتي waan isin sagalee isin naa kaayise mee dhageeffadhaa. Oi, ati silkiin irratti hin dawwalinii isin jedhee jira barre. Maaliif kalaas dhumatee jira dubbiin jechuudha. Hanga suuraa sanii fi sagalee sanaa ergitutti akkanumaa silkii qaxaqqaxaan oole. Ani silkii si'alaa hin kaasu. Maaliif iccitii kee hedduutu gabbaa jira ammallee jechuudha. Argaatiin jira jechuudha. Osuma akkasitti jirtu immoo amma ganaa silkiin irratti dawwala. Dura maaliif silkii kee irratti cufte? Isuma sanatti himi. Sababa cufteefuu beektaa miti balleessaa keetutu beektaa miti. Kanaaf silkii ammaan booda irratti hin dawwalinii silkii bakka. Kanaan boodatti immoo iccitii kee takka takkaan argee jira dhaga'ee jirallee jechuudha. Kanaaf kanatti irratti hin dawwalin silkii bakka ammaan boodatti. Okay. Egaa daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa waan siifoon tiyyaa naan jechaa jirtu hundi keessanuu dhageessan jeetiin abdadhaa jechuudha. Garuu siifoon kanaan jechaa jirtu sagalee suuraan siin jechaa ture qofa osoo hin taane iccitii teetillee harkadheetiin jira. Ammoo hanga suuraa fi sagalee sannaa ergututti natti hin bilbilnii naan jetti. Bareeda. Siifootiyaa ani hedduun si jaaladha. Suuraan na bira jiraannaan wantiin si biraan hin geenyeef hin jiru. Akkasuma maaliif siin jechuu barbaada sagaleen jiraannaan wantiin si bira hin geenyeef hin jiru. Iccitiin biroo tani jirtii iccitii birootiin qaba jettu yoo jiraate iccitii namoonni yeroo ammaan tanaatti qaawa ittiin seena yeroo harkatanitti waan baay'ee siin jechuu danda'anii kana fudhattee ammoo yoo kaniin deema jettu taate atuu dogoggoratti na jalaa jirta siifootiyyaa jaalalti teenyaa tanuma duraan waliin qabnu sanii caalatti mi'eessinee lalisnee fuula duratti akka deemuun anis abjii qaba karoora keenya keessatti waan baay'ee waliin jennee jirra annumaaf isuma sanirra jira kanumaan siin jechuu barbaada wanti biraa tana shakkitee maal suuraa sagalee naa ergitu malee naan jettu siifootiyyaa wanti biroo tokkolleen hin jiru ani hedduun si jaaladhaa san wanti na bira jiraate si ergu tokkolleen hin jiru jechuu osoo na bira jiraate yeroo sanitti si erga garuu
maaf narra cufatte bilbilaa yeroo sanitti kajette ati muufiin dhufuu fi sagalee tee taate aariin dhufte san ani egaa waan godhu wallaalurraayi akkaataan ittiin jiru yoo miira isiin kee kana tasgabbeessuu yeroon dadhabetti miira biroo keessa waliin seenurra jechuudhaaf haala san filadhisiin jechuu barbaadeeti ani hedduun si jaaladha yoo dhuguma jaalala sobaa na waliin qabaachaa turteen alaa jaalala dhugaa qabaannaan wanti kun waan na bira hin jirre eessaan si fidaa naaf tasgabbaayii ammallee bilbila na jalaa kaasisiin jechuu barbaada warri fiidoon tun bira geesse asuma bira nagaadhaan isiniin ja'a siifootiyya biraanii amma siifootiyya waan hedduu jettee bilbila na jalaa kaasuu baattullee harkadheetiin jira waan isin jechaa jirtu ammas walumaan ilaallee mee walitti deebinaa isiniin ja'a daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa mee halaallu siifootiyya ammas waan jechaa jirtu siifootiyyaani baay'een si jaaladha. Kanaaf asirratti cufee jedha. Suuraa san maaliif narratti cuftaa? Maal natti agarsiisin jedhee garuu natti agarsiisuu dide suuraa sassayyi. Suura sun immoo dubbii qaba. Maal na godhaa? Osuma iskiriinii bilbila isaa misiijarii kanaa walii bilbilee misiijariidhaan ilaalaa jiru. Iskiriiniidhaan walii ilaalaa, anis kiyya ilaalaa, anis kan isaan ilaala jechuudha. Akkuma carraa ta'e iskiriinitti agarsiisaa jiru kan isheetti irra dhufe, kan shammara takkaa ture jechuudha. Inni akka irra dhufe achiin booda maal na godhaa? Wannaa sani dafee natti agarsiisin jedhaan natti agarsiisenna maal laaltinan jedhe. Kan makeecha xiqqoo akka waan wallolu ta'an sanumaan bilbila irratti cufe. Sababa bilbila irratti cufe saniif jireenyi keenya diigamaa jira jechuudha. Sababa nama tokkootiif jecha ilaali. Sababa inni jana jiru osoo xaraxaraa yookiin immoo waa qabaachuu baate ta'eeti suuraa san nadhisu sagalee isa nadhisu jechuudha. Wanta kana immoo aniifinni hanga dhugaa baasutti waliin deemuu hin dandeenyu abadan. Aniifinni waliin deemuu hin dandeenyu jechuudha. Hanga dhugaa baasutti jechuudha. Maaliif dubbiin kun deemee miidiyaa irra na fide jechuudha. Ani immoo erga miidiyaa irra na fide anis isa fiduun koo hin oolu jedhee garaan isa fide jechuudha. Keessan itti bee dadhabee jennaan na waraabe kaleessa jechuudha. Kalee galgala na waraabbatee jechuudha. Amma hiriyaan kun rakkina guddaa qaba. Rakkinni inni qabu maalidhaa? Natti agarsiisii jedheen. Deebisee bilbileefillee misiijarii naa baniiti natti agarsiisi. Sagalee san na dhageessisi. Ishi sagalee san naa ergi. Yookiin na dhageessisi. Banii na dhageessisi na dhaggeeffadha. Kan nama hiriyaa nama yookiin hiriyaa as jaalate ta'uu fi hin taane adda nan baafadhaan jedhe. Innaa san jennaan na didi. Na cufe. Achumaan kaleessa galgala immoo dawwalee kaleessa illee hin ta'uu na agarsiisu. Wanti kun isaanutii naan jedhe. Nama biraati. Han nama biraa yoo ta'e banee maal na agarsiisi. Garuu rakkina guddaa qaba. Mee anatu balleessaa qaba moo isa balleessaa qaba? Natti agarsiiseen jedheen. Anitti na agarsiisa ofii kiyya bilbila kiyya irratti iskiriinii yookiin namoonni hiriyoonni kiyya yoo sagalee na argan yoo suuras na argan waan na argan yoo na bilbilan jedhee kanan itti agarsiisa. Garuu inni na dhossee silkiin irratti cufatee jechuudha. Mee isinimti obboleewwan koo warri viidiyoo kana daawwattanii balleessan anarra jira moo isarra jira? Ammallee kan bultii isaa diigaa jiru isa malee anaa miti jechuudha. Yoo viidiyoo kana dhaggeeffata ta'e suuraa fi sagalee sannaa ergi. Sagalee viidiyoo sannaa ergitu taanaan ani si waliin deemuu hin dandeenye. Akka hiriyaatti waliin deemuu hin dandeenye. Wal eebbistee wal biraa deemu. Ishi takkaa ishiitti gortaa takkaa anatti gorta. Yoo anatti goruu barbaadde sagalee ishii sanii fi suuraa na ergita. Yoo lakki jette immoo anillee asumaanan wal gaggeessina. Egaa Oromootiyaa dhagahaa jirtan waan siifootiyya jettu. Miira keessa seentee waan na jaalattuu fi waan dila kana jechaa jirti jechuudha. Garuu suuraaf jecha naaf siifootiyyaa an atiis waliin dhabnu. Suurri yoo na bira jiraate si biraan gaheetiin tureen siin jedhe na bira waan hin jirredha. Garuu sitti fakkaachuu danda'a. Sagaleen sanuma. Haa ta'u immoo waan keenya jaalala teenya keessa homtuu wanti takkalleen seenuu hin dandeessu. Qaawaa ittiin seenan naafi ati cufachuu qabnaan siin ani hedduun si jaaladha. Waa hedduu dubbatte. Waan ati dubbatte irra deebi'ee dubbachuu hin barbaadu jechuudha. Daawwattootaaf hordoftoota keenya isinillee dhagaa turtanii jechuu barbaadeeti. Dhugaadha. Deebitee yeroo isin na gaafattutti waan isin naan jette jeetiin jira hin jiru maaliin godhaa jee miira keessa seentee isin irraa dhaabbachuu dadhabnaanii firraa hin cufee jechuudha. Eegas immoo wanti tahee
waan guddoodha. Isin miira keessa akkuma seente sanitti itti fufte. Haaluma santuutu ture. Haalli ture kun immoo kaa jaalala teenya iddoo tonatti qaxara cabsu lakkii qaxaran cabsu yoo jaalalti dhugaa jiraatte itti fuftii jechuudha. Jaalalti dhugaa yoo hin jiraanne immoo waan godhaniitu hin jirre ani baay'een jaaladha siifotiyya. Isilleen baay'uma na jaalatti jeetiin amana garuu sheexanni iddoo tana dhufe kuni egaa waan ta'in beeku haala siifoo ittiin jiru kana rabbii siifotiyyatillee si'aa tasgabbeessu siin jaanii iddoo si jaaladha. Waan biroo tana biratti shakkitu hin jirtu. Dhugaa na shakkuu qabda. Namni nama jaalatu shakkuudha qaba. Kanaaf na shakkitaan siin jaa siifoti. Kanarraa fi waan biroo ta jirtu hin jirtu. Nagayaa numaaf ka'e numaafuma duraan wajji taphattee waan jiru hunda waliin dabarsinee jaalala hanga ammaan tanatti deemne kanaa jechuudha. Iccitiiwwan jaaniis yeroo ammaan tanaa hundi gaarii yaaduu haa ta'u kabadaa yaaduu haa ta'u hundi ni dhufama waan hedduu jechuu danda'anii kuni waan jaallateenya iddoo bu'ee kutuu miti jechuu addaan muruu miti. Kanaafuu siifotii ani hedduu si jaaladhaa akka na jaalattuu sabdiin qabaa naaf tasgabbaa'ee bilbilallee na jalaa kaasee siin jaa. Kanarraa kanaaf immoo takkaa isiirra gorii takkaa narra gorii kajettu kana ani eessatti arkeen isiirra goree eessatti siifooti jedhisee nama biroo irra gora. Si malee hin qabu si qofaatu onnetii fudhatee jira siin jechuu barbaada. Kanaan ala waan hedduu haasa'ullee hin barbaadu asumatti hin dhaabu barbaada. Ammallee siifootiya wantoota jira hedduu keessa deemee hedduu haasa'uun fedhu ani baay'een si jaaladha. Ammaasi maal siin jechuu barbaada. Waswaasaa fi gartee waan maali wantummaan hin jirre ta namatti fakkaatee haala kanaan nama dhahitu dhuguma jaalaltee halaalaa rakkoo qabdi jechuudha. Rakkoo isiin qabaachuudhaatu fa'a anaaf siifoo hanga ammaa amantaa wal qoodde dhugaa dubbate siifoon tiyya bakka takkatti yoo jechuun imeela keetis inni qabaatee anis qabaadhee akkasitti yoo hin taane wal jaalatu rakkoo qabaa jette. Inni jaalalleen kiyya kun ofumaaf rakkoo qabu. Ofumaaf bultii isaa diiguutti jira jette. Ani rakkoon ani qabu hin agarreegaa taatee agartee tarii hin beeku. Tiitiyyaa ofii kiyyaa diiguu hin fedhu siifootii ijaaruuf siin jaaladha. Akkana jaalattu abdiin qaba. Tasgabbaa'ee bilbila na jalaa kaasee siin ja'a. I love you siifootii. Iddoo si jaaladha. Kanuma kaniin jiru kana caalaa wanti hin jiru. Gamaa nutti fayyadaman gaa waan nu fayyadamanis beekuu qabda. Kanarraa tasgabbaa'uun nu barbaachisa. Waan jira immoo maali lolaan hin furanii tasgabbaa'aniiti. Yoo dhugumaan sanuu jiraatte furanii ammoo wanti na bira jiru hin jiru jechuudha. Kanaaf hedduu miira keessa galtee na jalaa hin miidhamini. Ani hedduun si jaaladha. I love you siifooti. Nagatti si jaa. Warroonni viidiyoon tun bira geessee hunda keessanuu sheer godhuudhaan hanga dandeessanitti siifootii bira naagaa. Siifootii harkachuu dadhabee jira. Na dubbisuu diddee jirti. Wanti isin irraa barbaadu waan baay'eedha. Garuu asirraan dubbachuu malee achiin dubbachuudhaaf hiree itti dhabeetiin jira. Kanaaf ani siifootii hedduun si jaaladha. Atilleen akkana jaalattu abdiin qaba. Kanaaf naaf tasgabbaa'umaan jiru. Naafi ati maal jechuu barbaadeeti akkuma jenne sanii kanaan jechuu barbaada siifooti yaani kanatti aansuudhaan waan siifoon tiyya jettu walumaan ilaalaa biraan naagaan isiniin jaa. Hojjechaa jiru waan gochaa jiru akka beektuuf hin beekta jedhee yaada yeroo baay'ee kun viidiyoo na agarta. Kanaaf sababa kanaaf hin dafee si deebisuu dida ifuma siin jechuu barbaada. Eegale dhugaadha neetworkumaaf hin badde malee waan biraatiif miti. Kan badde immoo biizii ta'eetiin nani. Tokko biizii ta'eetiin jechuudha. Kaleessas immoo yeroo san hirriiba naqabee ture sababa saniif siyaasofsiisuu didee ifamaa siin jechuu barbaada. Daawwattootaaf hordoftoota namaaf miidiyaa kana caalaa waan haasa'uu hin qabu wangaa yeroo biroo walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee isiniin jaaladhaan isiniin jaa.